President America Donald Trump virusii koronaatiin virusii China jechuun fuula Twitter isaanii irratti ergaa barreessuun China dallansise. Dhimmi virusii koronaa kun rakkoowwan jajjabaa addunyaa irratti akkuma uumetti jira. Guyyoo Waariyoo guutuu isaa isinitti hima. Its officials are emphasizing that the pandemic was, quote, made in China. Haadwar muummee ministeera Canada Sofia Grigori Trudeau, haadwar muummee ministeera Spanish Begoni Gomez, gargaara pirezidaantii Brazil Fabio Wajingira, leenjisaa Arsenal Mikel Arteta dabalatee namooti bebeekamoon addunyaa hedduun vaayirasii koronaatiin yommuu qabamanii. Prezidaantiin Ameerikaa Donald J. Trump, muummichi ministeera Canada Justin Trudeau, taphataan kubbaa miilaa beekamaan dhalata Portugees Cristiano Ronaldo faalleen dhibee kanaan shakkamuun qoratamanii bilistaan. Coronavirus yookaan Severe Acute Respiratory Syndrome gabaabinatti immoo COVID-19 jedhamuun beekamu dhibeen qilleensaaf tuttuqa qaamaatiin namirra gara namoota daddarbaa jedhan kun dhibee addunyaa weeraruu yookaan pandemic disease jedhamuun dhaabbata fayyaa addunyaatiin labsa. Bultii muraasa keessa Chaayinaa, Awurooppaa fi Ameerikaa weerar dhibeen kunin biyyoota Afrikaa hedduu keessa mul'achuu isaa dubbata. Prezidaantiin Ameerikaa Donald J. Trump coronavirus maqarra jijjiiruun Chinese virus yookaan vaayirasii Chaayinaa jedhaniin Chaayinaan immoo Ameerikaan nu miidhuuf dhukkub kan maqaa keenyaa yaamti jechuun dhukkubichi loltoota Ameerikaa gulseenee jechuun wakka cufaaf duub yeroo dhibeen kun addunyaa weeraruun ilmaan nama banaaf bobba dhabanii rakkachuu jiraniif warri addunyaa irraa humna gurguddoo qaban lamaan jechuun Chaayinaaf Ameerikaan dubbii walitti dadarbachuun soda guddoo jedhan. Prezidaantiin Ameerikaa Donald Trump erga fuula Twitter irra dhiyootan barreesseen daandii qilleensa sabab dhukkub Chaayinaa miidhamsuuf gargaaruuf Ameerikaan qophii jechuun isaa dabri biyyooti fira Ameerikaa hundi dhukkub maqaa Chaayinaatiin yaamuun Beijing waan dalansiis fakkaata. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Chaayinaa Geng Shuang Ameerikaan maqaa balleessa dhara Chaayinaa irra toofuu jirti dhaabdee rakkoo sabab dhukkubichaatiin biyyisii weeraruu jirti irra xiyyeeffachuu qabdi jechuun dubbate. Dhibee coronavirus amma addunyaa weerartan aana godhu walitti qabadhuun namooti 198 ol yoo qabamanii kanallee keessa namooti 8 dhiyaatan laf dhugaa godaanu isaanii dubbata. Cufaaf duub dhibee addunyaa weerarte ilmaan nama harkaaf maqaa wallagachiif tanaan agodu walitti suquna dutta Afrikaa keessa biyyooti 26 dhukkubichaa yoo qabamanii Itoophiyaa, Aljeeriyaa, Afrikaa Kibbaa, Senegal, Suudaaniif Soomalee dabalatee biyyooti Afrikaa hedduulleen dhibee kanaan rakkachuu isaanii dubbata. Such comments by senior US officials have